Oromo View, Garumsa. Oromo View, Garumsa. Oromo View, Shamala. Harka fuunee attam jirtu daawwattoota Oromo View har'as keessummaa isinii qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya har'aa maqaan ishee Hurriyaa Yohaannis Lataa jedhamti. Hurriyaanii ogeettii fayyaati. Ogummaa fayyaa sarratti hojjettu immoo isheemti nuuf ibsiti. Hurriyaa baga nagaan dhufte. Oromo View sinis naaf heeruu keessaniif galatooma baga nagaan nu eeddan. Hurriyaa baga atis waamicha keenya kabajee gara shoo kana ogummaa keetiin ummata keenya barsiisuudhaaf gara kana dhufuu keetti hedduu si galateeffachuu barbaanna. Egaa ogeettii fayyaa gaafa jedhamu fayyaan waan baay'ee of keessaa qaba. Atis waan adda addaa keessatti kan hojjettu. Garuu daawwattoota keenyatti himuudhaaf har'a mata duree filannee irratti haasofnutu jira. Mata duree sanarratti ati akka ogeettii fayyaatti nama dabalee immoo nama yeroo hundumaa namoota rakkoo akkasii qaban wajjin hojjetutti akka as dhuftee ummata keenya walumaan mari'annee barumsa tokko dabarsiinuuf si affeerree kanaaf immoo dhufuu keetti ammas irra deebi'een baay'ee si galateeffadhee gara gaaffii keenyattan ceeha. Egaa daawwattootatti himuudhaaf mata dureen har'a filannee depression afaan Oromootti cinqama sammuu natti fakkaata. Hiikaa kan biraa yoo qabaates gara fuulduraatti baraa deemna jechuudha. Depression yookaan dhukkuba sammuu jechuun maal jechuudha? Mee afaan Oromootiin akkamitti ibsina? Garuma Hurriyaattiin isin dabarsaa. Hurriyaa mee nuuf ibsi. Tole, ani sammarra deebi'ee galatoomaa naaf heeruu keessaniif isiniin jedha. Baay'ee natti toltu sagantaa keessanii yeroo baay'een hordofaa. Sagantaa hawaasa keenya barsiisuu fi hubachiisu waan ta'eef anis kana keessaa qooda fudhachuuf hin dhufee as jiraarra. Daawwattoota keessaniif akkan hubachiisa ta'u wanti har'a nuti asitti mari'annu bifa mariidhaani malee bifa namootaan bahee diagnose godhu akka hin taane akkasin hubattanii agarsiisuu barbaada. Ogummaa isaa baay'een qabnu garuu muuxannoo marraaf haasa'uuf deemna. Ogummaa isaa haga ta'e yoo qabaanne iyyuu keessa gallee deeply hin beennu. Garuu hawaasa keenya keessatti immoo mari'achuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhufnee as jirra. Akkasitti nu hubadhaa jedheen jalqabaa waggoota 10 darbanii fi xiyyeeffannaan ogeessa fayyummaa ani irratti hojjedhu women's health irratti women's health dubartoota ijoollee godhatan irratti ni hojjedha. Waggoota 7 darbaniif immoo preemies ijoollee yeroo malee dhalatan irratti hojjedha. Ijoollee yeroo malee dhalatan wajjiniin gaafa diil goonu trainingiin inni jalqabaa nuu kennamu depressionii yookiin environmental factors of depression haadholiin keessa galan yookiin maatiin keessa galan irratti gargaara jechuudha patientoota keenya. So ogummaan hojii gootii kanaa cinqaa sammuu yookiin depression cinqaa sammuun sun actually naa ta'eera akkaataa isinitti maqaa kennitanii fi dhuguma cinqaadha. Cinqaa sammuudhuma yoo jedhame yookiin jeequmsa sammuu yoo jedhame tarii direct translate ta'uu danda'a jedheen abdadha. Tole, gaaffii kan biraatti osoo hin ce'in dura mee Hurriyaa maal baratte? Isuma nutti miti gara gaaffii kan biraatti ceena. Tole, ani high schoolitti bahee waggoota 20 dura kan hin baradhee conflict resolutionii fi environmental studies ture. Ergan heerumee biyya Ameerikaatti godaane booddee garuu register nursiin baradhee register nursiitiin inni uummata Ameerikaa tajaajilaa jira. Amma immoo dhiheenyatti uummata saba koo uummata Oromoo tajaajiluuf ni qophaa'aa jira jechuudha. Sagantaawwan akkasii. Tajaajilli kee har'a jalqabeera. Fayyaa ta'ii mee lalistuutan si dabarsa. Anis isaanis galateeffachuun barbaada. Nu kabajee ofii irratti argamtee dhuftee nu wajjini yaada ittiin baratteenis yoo ta'e yaada mataa keetii saba keenya gargaaruuf saba dhufteef thank you dhufuu keetiif hin jedha. Asirratti gaanii waa'ee dhukkuba sammuu gaafa jennu waan bal'aadha. Haa ta'u malee
maaliif dhukkubi kun akkamitti namatti dhufuu danda'a? Dhukkubi sammuu kuni mallattoon isaa immoo maal faa fakkaata? Tole, akka lalistuatu jettee dhukkubii sammuu yookiin cinqaan sammuun waan baay'ee bal'aadha. Bifa adda addaatiin illee mul'ata. Namoonni saayintistoonni mental health irratti xiyyeeffatanii riisarchii adda addaa hojjetanis ka'umsi kun maalirraa akka gaariitti hin beekan. Haa ta'u malee waan 3-4 tilmaamanii tarii wanti kun cinqaa sammuu uumuu danda'a waan jedhanii lafa kaa'antu jira. San keessaa waan 4 tokko genetiksiidha, sanyiitiin dhufaa jedhanii tilmaamu. Studies yookiin qorannoo isaan godhan keessatti namoonni baay'een family history warri qabanii kanaan akka dhukkubsatanii research irra gahaniiru. Inni lammataa immoo environmental factors. Stressii jireenyi keessa nu dabarsu cinqaa sammuu nutti uumuu danda'a. Inni gara biraan physiological changes yookiin amma fakkeenyaaf yoo namoonni dhukkubee sammuu irratti rakkoon itti uume stressii uumuu danda'a. Factoriin isaa inni jabaan garuu sammuun keenya baay'ee kompleksiidha. Neurotransmitters keemikaalii jedhamutu jira. Neurotransmitterii sanatu baalaansii irraa baha jechuudha. Baalaansii irraa gaafa bahu depression yookiin cinqaa sammuu namarratti uuma. Kan hubannaan yookiin xiyyeeffannaan itti kennamuun irra jiraatu gaanii namoonni cinqaa sammuun itti dhufu jaallatanii yookiin barbaadanii tun tahini keemikaalii sammuu keessaa keemikaalicha maqaa dha'uufiin lamatu jira, serotonin and norepinephrine warra jedhamantu baalaansii irraa cahe jechaadha. Kanaaf akkuma depressioniin dhukkuba ta'ee jirutti qoricha qabu, akkuma blood pressure, dhiibbaa dhiigaa, sukkaara ta'etti mul'achuu qaba jechuudha. Kunis akka sanatti hubatamuu qaba hawaasa keenya biratti. Kan uumugaa kana qoricha adda addaas side effectiin isaanii depressionii kennuu kan danda'anidha. Kana kan uumu. Asirratti environmental jechuun namooti akkamii lafa keessa jiraatan immoo gaafa fakkeenyaaf biyya tokkotti muuvii godhanii iddoon sun ta'uu fi akkam environmental gaafa jettu. Environmental factors gaafa jedhamu innati jettes dhugaadha. Iddoo adda addaarraa gaafa muuvii gootee wanti hundumtuu jireenya kee keessatti haaraa ta'u stressoroonni suni neurotransmitteroonni suni baalaansii keessaa bahu jechaadha sammuu keenya keessa. Akkasumas immoo yoo fakkeenyaaf hojii geeddartee hojii haaraa hojiin keessuun stressful ka ta'u ta'e. Neurotransmitters kana jijjiiru baalaansii isaaniirraa ala baasanii. Divorce ta'uu danda'a. Yookiin immoo trauma. Ijoollummaa faatti dhibeen adda addaa irra ga'us ijoollee karaa saalaas karaa waan adda addaa ijoollee dhibee adda addaa irra yeroo ga'u yeroo guddatanii dhugaadha. Sammuu keessa darban suni yeroo erga guddataniitu jireenya isaanii keessatti argamuu jalqaba miti. Waan akkasiis faas trauma childhood trauma ta'uu danda'a. Neglectiinis waan adda addaatu jira. Sun hundi adulthood life kee keessatti dhufe neurotransmitterii sana baalaansii godhamti. Baay'ee rufaa family member yookaan harmee yookaan abbaa dhaban faa yaaddoo sana keessa galu yaaddoon sunis haqee sammuu dhugaadha. Egaa yeroo kana jennu depressioniin kun gadda cimaa yookiin gadda gadi fagoo ta'e gadi fagoo namni hundumtuun gadda jireenya kee keessatti gaddi numa dhufa normaaliidha. Haa ta'uuti gadda isa cimaa guyyaa 2-3 irraa turu torban 2 faa turutu depression jedhamee diagnosed ta'a yookiin cinqaa sammuu jedhamee diagnosed ta'a jechaadha. Anis gaa xinnoo ishee waa'ee kanaas dubbisee waan baay'een baree dhugaa namni akkuma jenne ijoollummatiin jira waan adda addaa karaa adda addaa namatti dhufuu danda'a. Garuu nama waan kun qabateeni akkamittiin itti siqattee gargaaruu dandeessa? Akkamittiin irratti beettee yeroodhaan akkamittiin gargaaruu dandeessa? Depression yookiin dhukkuba cinqaa sanaa dhukkuba gara biraarraa kan adda godhu mallattoonsaa baay'ee veegiidha. Mallattoonsaa namoonni fayyaa qabanis agarsiisuu kan danda'anidha. Kanaaf xinnoo rakkisaa ta'a. Garuu namoonni hawaasa keessatti namoota ati beektu duraan saayinii duraan hin qabne isolationii nama fakkeenyaaf tokkodha.
waan dur hojjechuu jaallatanii amma deebi'anii hojjechuu hin danda'an hin jaallatanii avoid godhu. Waan akka sanaaf yoo argite itti dhiyaattee haasa'uudhaan gaafa itti dhiyaattee haasoftu immoo namni depressed ta'e suni hawaasa keenya keessatti depressioniin akka baay'ee gadhee maraatummaadha jedhamee waan akka namni ofiitiin ofitti fidetti ilaalama waan ta'eef. Hawaasa keenya dhugaame kun ittamini biyya lafaa iddoo hundumaatti akkasuma biyyuma kana mataa isaatti illee yeroo baay'ee akka stereotype like stigma qaba. Namni mataan nama dhukkuba jedhame akka waan yeelloo wayitti waan ilaalamuuf irratti naasa'amu namni hin dhossa kanaaf dafees gargaarsa yeroo ani argatu. Dhugaadha. Biyya lafaa hunduma garuu biyya third worldiitti immoo warri rakkina barumsaas qabnu irratti immoo baay'ee caalaa ta'ee argama. Tokko lama sadii jetteetu mallattoonsaa maal akka ta'e osoo nuuf ibsite. Mallattoonsaa egaa akkamaan jedhee ammas hubannaa keessa kan galuun irra jiraatu namoonni baay'een mallattoo sana agarsiisuu danda'u. Warri fayyaa qabanis. Warri fayyaa qabanis mallattoo sana waan agarsiisanii fi dhukkuba cinqaa sana qaban jechuu miti. Garuu haa ta'uuti nama dhiheenyaan beennu tokko fakkeenyaaf activity dur gochuu jaallaturraa yoo of qabe of deebise isolation jechuudha. Tokko inni mallattoo tokko. Mallattoon inni baay'een immoo keemikaaliin sun waan wal caalee jiruu fi namoonni depressionii keessa galan yookiin cinqaa sammuu keessa galanii baay'ee dadhabu. Sun saayinii gara biraadha. Weight gain yookiin weight loss yookiin garmalee furdatu amma yeroo baay'ee nuti baay'ee furdatte namaan jenna sanafarraa of qusachuu. Akkasuma miti nyaata baay'ee nyaachuu yookaan immoo nyaata mashee nyaachuu jibbu. Kanaaftu irriba rafuu guyyaa beekii olitti aansan dirriba baay'ee rafu yaa. Dhugaadha. Yookaan baay'ee rafu yookaan immoo baay'ee rafan. Yookaan immoo concentrate gochuufaa hin danda'an waan tokko tokko irratti maaliif depressioniin kuni akkuma cloudiitti ilaalaa sammuu keessa dhaqee cloudii godha. Decision making processii sana keessa darbanii decide gochuufaa hin danda'an. Namumatti dur dhiheenyatti beektutu kana gochuu dadhaba. Yeroo sana ganama sanatti dhiyaattee ittaasa'uu dandeessa garuu ittaasa'uufis trustii uumuu danda'utu sirra jira. Without judging. Yes. Namni yeroo baay'ee rakkinni hawaasa keenya keessatti kan jiru kan jedhee yaadu namni tokko yooti waan tokko faa dadhabdee faa yookaan waan tokko faan godhattee jibbitee mana keessa irriba faa rafaa oolte yookaan kaatee hojii faa dhaquu dadhabdee sitti dheekkama. Kai maal taati maal jedhee sitti dheekkama malee maaltu sitti irratti akkamitti si gargaaruu danda'a. Maal ta'uu danda'a jedhee hin yaadu. Maalum kunis egaa beekumsa dhabuu waa'ee kana waa'ee mental health kana waa'ee depressionii kana beekuu dhiisuurraan kan ka'e dafanii biraan ga'aniif nama sanaaf. Dhugaadha. Rakkinni jiru baay'ee complicatedidha. Nama ati jaallattu tokko waan dur gochuu jaallaturra dhiisee gaafa manatti galu first responsiin nama kamiyyuu jajiidha. Jajii gootaa. Garuu amma kan ta'uu qabutu jajiin godhini. Ituu immoo dhukkuba akkasii qabdas ituu hin jedhini abaluun suni si amanee rakkina akkasiin qabaa yookiin baay'ee na gaddisiisaa jiraachuu hin fedhu abdii kutadheeraa fayyidhaa jechi isaan keessaa bahu yeroo baay'ee self worth sana hin qabanii maal yoon jiraadhees maaliin godha yaada jedhudha kan sammuu isaanii keessatti dhiyaatu. Sana waan akkamii yaalteetta waan akkasii godhi jettee yoo ajajjee tariitti koof ta'uu danda'u barbaadan garuu haala akkamiitiin maal waan akkamii yaaltee si hojjeteera yookiin exercise gootee depressionii kee kana keessaa si baaseera jettee faa gaafattee innumti akka solutionii sana keessaa bahu yookiin waa dubbisee interneetiirraa wanta akkasii depressioniidhaaf gaariidha jedhaa kanammoo yaalteettaa akka judgmental tun ta'ini akka more discussion. Wanti hundumtu harka kee keessa jira. Ani kanin as jiru si gargaaruu fi sin jaalladha. Yoommoo avoid si godhu ta'e homaa miti. Personally tu fudhachuu dhiisanii I'm here for you and I love you. Let me know if I can help you in any way. Jettee gargaarsi keessun isaaniif available akka ta'e beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Tole. Isa si dhagaan jira baay'ee gaariidha especially I think mata duree kana fudhannee haasa'uun hawaasa keenya keessa yeroo jalqabaa natti fakkaata akka miidiyaatti
baay'ee taabuudha hin dubbatamu. Kanaaf bakka tokkorraa jalqabuma qabna. Kanaaf akkuma ati ibsitee depression kuni dhukkubuma akkuma sakaaniiti. Dhukkuba addaa miti. Garuu beekumsa dhabuudhaan akka dhukkuba sammuu ta'e yookaan immoo abaarsaan dhufuufaatti hawaasa keenya keessatti kan dubbatamu jechuudha. Kan biraa amma akkaataa abbaan sana bira siqnee gaafachuu dandeenyu irratti dubbatteetta garuu abbaan sun immoo rakkoo isaa sitti himuu fi abbaan sun si amanuu danda'u qaba. Ammam sababni isaa yeroo namni rakkoo isaa sitti himu rakkoo isaa furmaata akka kennituufi barbaada itti dabalee immoo akka iccitii isaa qabattuufis barbaada jechuudha. Baatee abaluun kanaa jedhanii na jalaa haasa'uunis jira. Kanaaf namni rakkoo isaa gaafa nutti himu ofii keenya bakka abbaa sana keenyee of ilaaluu danda'uu qabna. Yoon ani abbaa sana ta'e akkamittan of ilaala, akkamittan iccitii kana akka namni naaf qabatuun barbaada. Yeroo hunda sanaaf natti fakkaata namoonni osoo himachuu danda'an, osoo gargaarsa argachuu danda'anii ofitti qabatanii amma dhuma yeroo itti gargaarsa kennuun hin danda'amne irra ga'anii lubbuu isaanii gaafa balleessan argina. Kanaaf tokkoffaa akkamitti approach gochuun danda'ama. Akka ogeettii fayyaatti hurriyaa jechi nu filachuu qabnu maali? Yeroo nama sanatti siqtu amma xiqqoo nu tuquu yaalteetta akka waan annan beeketti abbaa sanatti kana godhi osoo hin ta'in the way you approach akkaataa itti siqxee haasoftu jechi ati filattu haalli namni sun akka si amanu gootu baay'ee murteessaadha. Mee kanarratti xiqqoo gadi fageenyaan nuuf ibsiti. Laliseenis laloon baay'ee yaadaa jirta. Kanaaf ati yaada kee dabaltee gaariidha. Kan isheetti moo eeyyee amma gaafa mental health gaafa jedhamu keessumaa biyya ambaa kanatti Ameerikaa kanatti baay'ee irratti haasa'u. Garuu rakkinni iddoo hundumaa jira biyya lafaa guutummaarra. Amma fakkeenyaaf taappikii keenyarraa adda ta'a malee amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti gaafa shuutiin ta'u gaafa rakkinni tokko jiraatu dafanii niwusii irratti independence abbaan sun yoo gurraacha adiidha gaafa adiirra ta'u yeroo hundaa the conclusion isaanii dhukkuba sammuuti jedhu. Topic addan maaliif yeroo hundaa beeku namni tokko gaafa ka'ee nama tokko ajjeesee ofis ajjeesu kan isaan fudhatanii dhukkuba sammuutii jedhu. Akka like ilaalcha nuyi ilaallu immoo adda ta'uu danda'a gaafa dhukkuba sammuu ta'u dhukkuba adda addaa ta'uu danda'a. Inni kaanii akkuma biyya kanaa namni waan akkasii keessa darbeyyuu ba'anii advokeetii ta'u namaaf hubannaa kennu. Kan keenya immoo akka community keenyaatti yeroo baay'ee hin oofama. Maaliif abaluun suni maraatu tu fudhatu which is not akkasinatti fakkaatu. Amma fakkeenyaaf dhukkubi gaafa nuyi dhukkubsannu kaansariin qoricha qabaa. Ittiin yoo fayyitaa inni waan biraadha. Dhukkubi sammuu garuu isarraa adda. Dhukkubinni kaan qoricha argachuu danda'a. Dhukkubi sammuu garuu daftee irratti reactiin gootu yoo ta'e amma lubbuu kee dabarsu tigaa. Amma gaaffiinsi qabu waa'ee hawaasi keenya kana akkamitti ilaala waa'ee dhukkuba sammuu kana. Kan aanneetti dabalee gaaffiin koo. Tole. Itti baay'isne. Si yaadachiisa yoo irraanfatte. Rakkoon hin jiru yoon tuttuquun yaala. Nama aadaan keenya wanti murteessaan akkamittiin kan aanneen jette akkamittiin nama kana approach goona. Approachiin waan hundumaa caalaa jettee dhugaadha. Approachiin baay'ee barbaachisaadha. Akkaataatti waan kana approach goonu jalqabaa cinqaan sammuun yookiin dhukkubi sammuu yookiin jeequmsi sammuun kun maali inni jedhu suni hubannaa irra ga'uu danda'u nurra jiraata. Yoon ani keessa galee sirriitti dhukkuba yookiin cinqaa sammuu kana sirriitti hubadhee naa galee approachiin isaas naa dhufa.
approachii gaafa jennu approachiin waan hundumaa jireenya keessatti it's very important. Nama abdii kutateeni daranuu akka abdii kutatu hin gootu. Cinqaan sammuu kan dhufu tokko isaan abdii kutatanii jireenya addunyaa kana jiraachuudha hin fedhan. Yookiin wanti cinqaa sammuu itti uume kuni sammuu isaanii qabee sammuu isaanii keessaa duumessa ta'e dukkaneesse solutionii jira jedhanii yaadan. Kan sitti dhufanii haasa'anii dhuguma waan si amananiif. Si amananii gaafa sitti manii ati immoo judgmental approachiitiin approach goota taanaani you already lost the trust there. Guyyaa taanu hin dhufani jechuudha. Ati sirra beeka jetteetu hin ta'ini kanatti approachii gootu isarra immoo beekuus hin dandeessu silaafis. Maaliif sammuu nama sana keessatti cinqichi maal akka inni har'a jiraachuu dadhabaa jiru akka inni har'a si wajjiniin haasa'uu dadhabaa jiru. Irribaa ka'uun it's painful for them. Ka'anii bishaan fudhatanii dhuguutu task for them nuti taskii basic kiidha jennee yaannutu namoota cinqaa sammuu qabaniif ulfaataadha. Ati ba'aa sana salphisuu fi deemta malee ba'aa sanatti dabaluuf hin deemtu. Kanaaf approachiin kee dhugi ituun ta'ini maal sitti fakkaata har'a bishaan kana dhugdeettaayi yookiin fuutee ofii keetiin yaaltee. Har'a ala baateettaa qilleensa har'a ala jiru kun baay'ee miidhagaadha. Maaltu si rakkisaa jira? Akkamittiin si gargaara? Gargaarsa sii ta'uu nan danda'a? Abaluun sun murteeffatee dhuguma gargaarsa naa kennuu dandeessisin jechuu danda'utu irra jiraata. Kana immoo kanatti argattu judgmental approachiitiin ituun ta'ini sin gargaara hin beeku waan ati keessa darbaa jirtu na hubachiisiidhaan yoo deemne argachuu mo'uu dandeenya jedheen abdadha. Si deebiseera ta'een beeku garuu approachii addaa inni mataan isaa trainingii barbaada. Yoo ofii keetiin dandeessu ta'e immoo akka inni dhaqee therapy'n kunumtuu adda addaa maalirratti hundaa'a akkaataatti jeequmsii sammuu sun ka'erraa therapy'nis adda adda qaba. Fakkeenyaaf yoo an homaa gatiin qabu taanaani of balleessuun irra jira nama balleessuun irra jira yoo jedhee abaluun sun kan yaadu ta'e cognitive therapy. Yaada kana sammuu isaa keessa maaltu uume yaada kana akkan uumamneef maal gochuu dandeenya kan jedhu therapytu barbaachisa. Therapy'n hundumtu tokko miti. Therapy'n siif hojjetu seedhaaf hojjetu anaaf hojjetu lalistuudhaaf hojjeta jechuu miti. Yoo ofii keetii approachii sanaan itti deemuu hin dandeenye warra trained ta'anii trainingii isaa qabanitti refer gochuu danda'u sirra jira jechuudha. So inni baay'ee murteessaadha. Judgmental ta'uu dhiisuu. Obsa qabaachuunis namarra jira maaliif ammatti itti dubbadhee hundumtuu sirraa eerattee yaaddaa bor immoo takka ture immoo iddoo sanatti deebi'uu danda'a waan ta'eef yeroo hundaa obsumaan. Baay'ee obsi barbaachisaadha. Kan dhukkuba sammuu kana adda godhu dhukkuba kaansariirraa dhukkuba blood pressureirraa kaansariin yoo steejiin isaa darbeera ta'ee si ajjeesa. Dhukkubi sammuu garuu yerootiin qabamnaan dhukkuba sanaaf qoricha argannaan qoricha gaafa jennu treatmentii gaafa jennu combinationii adda addaa ta'uu danda'a. Therapy combination with antidepressant ta'uu danda'a. Sana dooktaratu hakimatu murteessa taa'ee haasa'ee maddi cinqaa kanaa maali? Isa jedhurra erga hubatanii booddee innis yaalii baay'ee booddee waan baramuudhaan hojjetamuun hojjetuutiin. So tokkoof kan hojjetu tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a. Garuu qorichicha argannaan therapy argannaani namni suni normaalitti deebi'ee function akkuma koof akka keessan hojii hojjetee galee maatii godhachuu danda'a. Kana adda kan godhuun dhukkuba kaanirraa. So hawaasni keenya kana baruu danda'utu irra jiraata. Dhukkubi kuni hawaasa keenyatti in general dhukkubni blood pressurein iyyuu dhofama. Isaan aadaa keenya wayee dhukkubi hundumaayitti dhukkuba hundumaa dhofama kanaaf iyyuu inni kun immoo masheeyyuu gaa. Haadhuma ishee maaliif cinqaa sammuu yookiin rakkina sammuu gaafa jennu kan nutti mul'atu Amaanu'eelidha. Anaan akkas ture amma fakkeenyaaf Amaanu'eel sana nama sammuu isaa mammaratee qoshaashaa ta'ee ofitti haasa'aa deemu sanatu nutti mul'ata. Actually yoo depressioniin kun yeroodhaan qabamee treated ta'e namoonni sadarkaa sanarra hin gahan. Kanaaf namoota kana sadarkaa sanarra akka hin geenyeef hanqisuudha kan hojiin keenya irratti bobba'amu irra jiraatu jechuudha. Si deebiseera moo na yaadachiista? Waa'ee qorichaas gaafachuufan ture. Dhukkubni cinqama sammuu kuni qoricha qabamoo hin qabu isa jedhuu fi amma tokko naa deebisteetta garuu itti aanee gaaffiin sii qabu
akka dhukkuba kanaan dhibee kanaan namni hin qabamne gochuun danda'ama? Dhukkuba kanaan dhibee kan akka hin qabamne gochuun illee hin danda'aman se'u keessattuu yoo fakkeenyaaf amma environmentiin kee triggers environmentiin trigger godha environmentii sana geeddarta garuu fakkeenyaaf genetiksiitiin yoo akkasitti dhufu ta'e homaa gochuu hin dandeessu genetiksii kee keessa jiraatee fakkeenyaaf amma yoo mucaa godhatte for the first 2 weeks already genetiksii kee keessa jira neurotransmitteriin sun wal caalanii jiru ati immoo gaafa mucaa godhattu hormooniin kee baay'ee geeddarama so akkamittiin hanqisuu hin dandeessu jechuudha kana hanqisuu dandeessu tarii triggerii beeknaan teessee kan depressna godhu wanta kana hojii geeddaruu yoo ta'e fakkeenyaaf depressii godhu yoo ta'e hojii geeddaruu irraa qusachuu namoonni tokko seasonal depressionii qabu winter gaafa dhufu duumessa gaafa ta'u roobni gaafa jiru hin dhukkubsatu so iddoo akka sanaafaarraa muuvii gochuu fakkeenyaaf yoo rakkinni sun rakkoo ta'ee mul'ate hanqisuun hin danda'amu garuu environmentii sana geeddaruun preventionii sana jechuudha so waan triggerii sana eenyu irratti iyyuu waan dhufuu danda'u amma ijoollee amma dhukkuba sakaanitti ilaaluudha dhukkuba sakaanitti ilaaluudha keessumaa garuu daaktarii isaanii bira dhaqanii faaloo appii gochuudha. Inni isaaniin baay'ee gargaara. Sosaayitii keenya keessatti dhaqanii mayyuu waan aduunnoo dhukkuba jedhanii himachuun sun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Itti amanuu qabu. Gara caalaa kan nama gurguddaa ta'e nama kan ijoollee fa'a biyya kanatti especially gara hawaasa keenya keessatti baay'ee rakkisaadha. Bira yuun ga'aniif ijoollee nama yeroo isheen mana barumsaattis ta'e waa karaa meeqa rakkatu garuu namni keenya maaliif biraan ga'uu fi ijoolleen waan masheenii jiramanii rabbashtu ijoolleen hin adabamtu waan akkasiifaa waan yaadanii fi itti dheekkamuu itti iyyuu yookaan wannoo gochuu irraa kan hafe mucaan kun rakkina wayii qabaa laata namni yaadeema biraan ga'uuf yeroo baay'ee isaan argaan yeroo namni yoo mucaa ijoollee yeroo anichuun gaanis gaa social work baradhe waan ta'eef xinnoo ishee psychologist baradheera xinnoo waa'ee ijoollees baradhee argeera waan ta'eef yeroo baay'ee namni keenya akkaataa isaan ijoollee rakkina akkasii qabanii akka isaan itti tiriitii godhan nan arga waan isaan galleef waan hin galleefitu kan isaan akkasittiin ijoollee kana nu godhan malee ortu dhukkubicha waan isaa beekanii ijoollee kana yeroodhaan gargaaruu danda'a garuu wallaalumarraan kan ka'e yeroo baay'ee nana ijoollee yoo waan rakkina akkasii qabu ta'e itti dheekkamuu namni kaanillee ijoollee abaluus baay'ee hin dhaga'anii hin iyyuu hin rabbashuu yookaan waan taane hojjetu jedhaniitu just jedhama judgmental just like stereotype wannoo godhuun garuu this is also need to be addressed ijoollee warra yaangii keessatti wanti jiru akkuma hawaasaatti jechuudha. Rakkinni akkasii gaafa nutti uumamu hawaasa keenya keessa charchii ta'uu danda'a, masgida ta'uu danda'a, faamilii keessas ta'uu danda'a, community adda addaattis ta'uu danda'a fooshaa. Rakkinni kuni kan hunduma keenyaati jennee yoo fudhanne approach judgmentalitiin dhiyaanna nama sanatti. Dhuguma moo rakkinni kuni akka hawaasaatti nu laallata. Mucaan kee tokko yoo dhukkubsate yookiin mucaan koo yoo dhukkubsate yoo ka'ee rebel godhe akkaataan itti rebel godhu kuni community hunda affect godha kanaaf kan ijoollee yeroodhaan qabamuu danda'u irra jiraata maaliif ijoolleen rebel kan gootu ijoolleen kaatee kan bulii nama gootu fakkeenyaaf kan ijoollee hubannaa adda addaatiin yookiin saayinii adda addaatiin mul'ata hin dhagahan faa hin dhageenye kun hafuuratitti galee seexana jedhanii yookiin kadhachuufi suni gaariidha kadhannaanis nama hojjetuuf qaba karaa community keenya muslimaas maal akka godhamu hin beeku amantiin gargaaruu danda'a haga ta'e amantii sana irratti garuu daballee akkamittiin ijoollee keenyaaf sappoortii ta'uu dandeenya ijoolleen actionii tokko agarsiisan jaallatanii miti yookiin depressed ta'aniiru gaafa nuti isaaniin dhagahuu dinnu it's call for help it's call for help wanne isaan saayinis agarsiisan suni gargaarii rakkadheen jiraadha garuu namni immoo arguufisa
hin Haadhuma isheetti caalchisa iyyuu malee. Itti caalchisa gaafate arguu fi dadhabdu ijoolleen keenya diragii fi dhugaatii keessa galu. Diragii fi dhugaatii keessa kan galan jaallatanii miti namni of gochuuf. Inni immoo solutionii miti ijoollee keenya nurkaa fudhatee kutaa. Kanaafuu akka ijoolleen keenya diragii fi yoo diragii fi alkooliitti illee galagalanii sun solutionii akka hin taane barree nutu itu judging godhin itti dhiyaanne gargaaruu ni danda'u nurra jira yerootiin. Inni immoo maa'uu daranuutti caalchisa alkooliinii fi diragii. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha hawaasa keenya keessatti awarenessiin charchii adda addaatti masgiidatti waan akkasii kaasanii discuss gochuun hawaasa rakkoo hawaasaati actually. Akka sanatti yoo laalle yoo maatiin tokko kanaan rakkachaa jiraate supportive ta'uu fi danda'u nurra jiraata rakkoo hunda keenyaati waan ta'eef. Counseling kanatti dhifama siin dhaabe kanatti dabalee yeroo keenya itti fayyadamuudhaaf dhukkuba cinqama sammuu kun namoota gurguddaa irratti baay'atamoo ijoollee irratti baay'ata. Mee sana irrattis osoo odeeffannoo nuu kennite. Statistiksiitiin kan amma taa'ee jiru persentiin 18 Ameerikaa keessatti cinqaa sammuu kana qabu yookiin dhukkubaa sammuu adda addaa kana qabu jedhee American Psychiatric Associationiin kaa'ee jira. Kana keessaa cinqaan sammuun kan mul'achuu jalqabu adulthood irratti jedha. Garuu teenagerii irrattis baay'ee argaa jirra. Warra amma mana barumsaa dhaqanii shuutii godhanii ijoollee ajjeesanii of ajjeesanii depressionii yeroodhaan waan hin ga'amneefiif gaaga'ama akkasii uumaa jiru. Kan baay'atu kanarratti jechuu yoo baanne iyyuu adulthood life irratti baay'ata yoo jenne adulthood life irratti immoo cinqiin jiru depressioniin jiru sun immoo old age'itti dhaqee akka demenshaatti akka alzaimeriitti mul'ata. Booddee yoo treatmentii hin argatin jechuudha. Kanaaf baay'een adulthoodidhuma huba yoo jenne I think gaarii natti fakkaata garuu studiin isuma durba keessa jirutu amma yeroo ijoollummaa egaa waan hundumaa maatii si godhaa waan kan amma gaafa guddattu immoo hunda ofii keetii waan hundumaa baatee hojjetta waan ta'eef stressiin inni alaa sun dhufee pressurii sirratti uumeetu isa keessa jiru sana gadi baasa jechuudha. Dhugaadha. Stressii dhumti adda addaa stressii ati baachuu hin dandeenye. Dhufa. Egaa miidiyaan akkasii kan barbaachisu iyyuu hawaasa keenya keessatti yaadachiisuudhaaf daawwachoota keenya kan jalqabneef dhimma hawaasummaa yeroo kaan hin dubbatamne kaasnee dubbachuu dubbannee immoo hawaasni akka barumsa irraa argatuuf guddaan hawaasa keenya keessatti rakkoon kun akka jiru beekamaadha garuu hin dubbatamu keessattuu nuyi Oromoon biyya Oromaa keessa jirra biyya keenya keessa hin jirru biyyarraa iddoo jijjiruun akka rakkoo ta'e nuuf ibsiteetta hurriyaa iddoo jijjiiruu qofa immoo miti haala hawaasni keenya baay'een biyya ambaa kan dhufuu danda'e rakkoo hedduu keessa darbeeti. Rakkoo siyaasaa, rakkoo jireenyaa, rakkoo hundi keenya inni kaan mana hidhaarraa bahee dhufee inni kaan rakkoo hedduu himuu dandeenya. Suniyyuu tiraawomaa ati sila himteedha. Kanaaf namoonni baay'ee baratan jennu beeku jennutu yeroo lubbuu isaaniillee irratti illee murteessan argaa jirra. Kun waan dhokataa miti. Waan dur fagoodha jennee yaadnutu yeroo mana keenya dhufuufaa argaa jirra miti hawaasa keenya keessa. Kanaaf kan dubbatamuu irra jiru namni immoo kana dhaggeeffatee irraa barachuu qaba akkuma jalqabamoo jennee mallattoo adda addaa himteetta. Kana jechuun mallattoo sana namni agarsiisuu hundas dhukkuba kana qaba jechuu miti. Garuu kanarraa barannee maal gochuu dandeenya? Gara fuulduraatti immoo ogeessa adda addaas namoota immoo kanaan affeektii ta'an hawaasa keenya keessatti yoo rakkoon tokko sirra ga'ee rakkoo sanarraa baatee rakkoon kun akkas ture furmaanni isaa kana itti himuunis rakkisaadha. Hin jiru yeroo baay'ee jechuudha. Muuxannoo keerraa akka namni irraa baratu gochuun kanaaf hawaasni keenya kanarraa barachuu qaba jenneetu yaadna. Mee waan hafee yoo jiraate teleelee filalistuun jechuudha. Waan itti dabalu barbaade akkuma jetti gaama namni keenya yeroo biyyaa dhufu karaa adda addaarra bahee dhufa miti. Innumti karaa deemsisaa sun waan meeqa keessa darba biyya adda addaa keessa rakkoo adda addaa keessa
waan baay'ee argee dhufa du'aafa waan meeqa argee dhufa garuu biyya kana ga'anii haasa'amee matu dhiisama. Akkas keessan darbe dhufa gadditee fi waa maqaa dhuguma tam nama gaddisiisa jettee taarikii masaa dhageessee fi garuu utuu namni waan kana irratti haasa'e gargaaruun waan akkasiif amma beekama faranjooti yoo ijoollee adaaptii godhanii kaalcharii kan biraa keessaa ijoollee kaawunsilii gochisiisuun akka isaanii jechuun ijoollee xixinnoo sun ta'e xixinnoo warra ol beekan yeroo adaaptii godhan akka isaanii kaalcharii saharaa kana keessatti of baranii akka isaan jireenyi isaanii nagaa ta'ee jiraatanii fi kaawunsilii godhu. Garuu namni keenya inni karaa adda addaa akkas iddoo akkasii irra deemee dhufu jireenyumatti fufaa gaaf tokkotu jireenya isaa keessatti argamuutti kaa jechuudha. Akkuma inni dhufe sanaan waan akkasii faa jira gochuufi danda'ama nama kaawunsilii gochuu danda'ama gargaaruu danda'ama haasa'ee baafachuun danda'a waan keessa darbe. Inni baay'ee murteessaadha. Healing time jiraachuu qaba. For every traumatic event, healing time jiraachuu danda'utu irra jira. Healing time suni har'a ta'uu dhiisuu danda'a, bor ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu jireenya namaa keessatti barbaachisaadha. Traumatic event keessa darbitee dhufte taanaan. Sun immoo counselingii. Counselingii sana immoo amma hawaasi keenya eessaa akka argatu baruu danda'utu irra jiraata. Sun jechuun relationshipii hawaasaa wajjiniin gaarii qabaachuu danda'u irra jiraata. Communitiin keenyas hawaasi keenya gara kam dhaqee namni kun traumatic event keessa warri darbee gargaarsa argachuu danda'u warri jedhan available gochuu danda'utu irra jiraata. Counselingiin baay'ee nama gargaara. Qoricha birayyuutuun dhaqin ataasoftee ba'aati keessa kee baattee jirtu sana gaafa baattu akkuma it's a relief. Kanaafuu inni baay'ee murteessaadha barbaachisaadha. Counseling encourage gochuu resources yoo nama akkasii nama cinqaa sammuu kana qabaate maal gochuun akka jiraatu san available gochuun barbaachisaadha. Bilbila wahii sinitti kenneerraa booddee hopefully hin jettu mul'istu. Resourcing baay'ee barbaachisaadha. Counselingiin baay'ee barbaachisaadha. Therapy'n yoo sadarkaa sanarra bahee qorichallee jedhanii qorichallee baay'ee barbaachisaadha. Namni baay'ee qoricha fa'a. Ijoollee keenyaaf waan taane kennuun barbaannu fudhachuun kenninuu fi waan gara biraatti fida sobanii ijoollee irratti waa yaaluufaaf jedhanii kennuuf jedhanii waan meeqa jedhaniitu dhawwatu warri isaanii illee ijoollee yeroo baay'ee isas dhugumanni side effectiin qoricha sun qabutu baay'eedha. Kanaaf ijoollee kee irratti arguun barbaadda. Haa ta'uutiin doktoroonni jarjaranii qoricha namaa kennanis jiru. Ituu cinqaa sammuu sana keessaa haala gara biraatiin bahuun ituu danda'amu. Haa ta'uutii tokko lama erga doktora tokko bira dhattee second opinion hidhattee argatte sana booddee murteessuun baay'ee barbaachisaadha. Sagantaa baay'ee bareedaadha. I hope namooti kana ilaalutti jiran informationii baay'ee irraa argatu jedhee yaada. Fakkeenyaaf websaayitii yoo deemanii ilaalanii research godhan waa'ee depressionii find outiin godhu even mental health screen jedhamu kan of ilaalchistu jira. I think sagantaan kun sagantaa namni irraa baratu jennee abdanna. Kanuma gaafii qabdu waan itti dabaltaniif baay'ee tokkoffaa si galateeffachuu barbaanna. Lammata kanumaan waanan tuquu barbaadu biyya keenya keessatti bara darbee namoota mana hidhaa turan 50-60 caalaatu ba'ee jira. Waggaa 4-5 darbeef immoo dargaggoonni keenya waan rakkoo hedduu keessatti darbanii jiru. Maalitti jiru hin beeku. Amma namni mana hidhaatii gaafa bahu akkasuma jette biyya kanatti kaawunsilingii baay'ee bira darbeetu hawaasatti makama. Keenya ba'aniuma hawaasatti makaman. Haala biyya sanaa fi dinagdee biyya sanaa wajjini waan baay'ee guutuu fi danda'u dhiisuu danda'a. Garuu hawaasni keenya uummanni keenya qophii akkasii kana ilaalee namoota akkasii beekan akkamitti itti siiqanii rakkoo isaanii kanallee furan irraa baratu jenneetu abdanna. Kanaaf huriyaa ammas irra deebinee sagantaa kana dhuftee waan hawaasa keenyatti keessatti hin dubbatamne yeroo jalqabaaf ogummaa keetiin
barsiisuuf fedhii agarsiisuu keetiif hedduu si galateeffanna. Deddeebitee dhuftaa kun yeroo jalqabaa miti. Daawwattoota keenyas kanumaan gaa qophii har'aaf OV'dhaaf qabannee dhufnee kanumaan goolabnaa xumurraa yaada keessan kanarrattis haa ta'u mata duree adda addaa irratti qabdan adaraa nuuf barreessaa nuuf qoodaa wal barsiifnaa bakka jirtanittis hundi keessan nagaan nu turaa jechaa sagantaa ittaanuun amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Oromo View.